Hello, welcome akkam jirtu hordoftoota YouTube gaaddisa barnootaa fayyaa keessanii duraan durseeti. Ani nagaa isinoo nagaa jechuun barbaada. Har'a qabadee kan hin dhufe akkuma duraan waliin jenne jechuudha. Boqonnaa afuraffaa siiviksii fireeshmaan koorsii keessatti iddoowwan baay'ee barbaachisoo ta'e qabaddeeti jechuudha. Qormaata muraasa si keessaa qopheeffadheetiin dhufe. Qormaanni kun kan isinitti himu maali jechuudha. Iddoon kun fookosii guddaa barbaada kan jiru isinitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroon barsiisus namoonni tokko guutumaa guututti maaliif samaraayis nuun goone naan jedhanii guutumaa guututti barsiisuun muujjala guutumatti barsiisuun ni ulfaata. Maalin godhe kanaafu iddoolee tuqamuu qaban mara isii walitti cunfeeti jechuudha. Kan isin tuqe yeroo tiitooriyaalii barannuusi ammas iddooleen fookosii barbaaddu eessa akka ta'e qormaata kanaatu nutti himaa jechuudha. Qormaanni kun akkuma yeroon darbee isiniin jee keeziidha jechuudha. Qormaata keezii wal qabatu. Kanaaf na hordofaa na faana bu'aa jechuun barbaada. Qormaata kana yeroo hojjennu wantoonni barreeffamaa yookaan gaafii irratti argitan qofa osoo hin taane moor wantootaan afaaniin ibsu sirriitti na hordofaa jechuun barbaada. Haa eegallu gara gaafiitti adeemnu. Gaafii filannoodha. Gaafii keeziiti jechuun hundi isaaniitu maalirraa qophaa'e waa'ee citizenshipii wajjin wal qabataa jechuudha. Akkaataa itti argatan akkaataa itti citizenshipii dhaban kan jiru irratti gaafilee muraasa qabaddeetiin isin dhufe. Gaafileen kun kan isinitti himtu maaliin jedhee iddoon kun fookosii guddaa barbaada. Namoonni iddoon kun hin galiniif irra deebitanii iddoo tana moora akka isiniif galu gochuu qabni jechuudha. Faayinaala keessan sirriitti hojjechuudhaaf. Haa eegalluu gara gaafiitti haaseenu. Gaafiin kun maal jedha gaafiin tokkoffarraa yookaan gaafiin tokkoffaan a child is born in Ethiopia to parents who are both diplomats from Kenya. The parents have diplomatic immunity or extraterritoriality. Thus, the child acquired Ethiopian citizenship by birth is citizenship by birth. Maalija daa'imni tokko diploomaatota lammii Keeniyaa ta'an tokko kan Itoophiyaatti hojjechaa jiran jechuudha. Irraa asitti Itoophiyaa keessatti kan isheen dhalatte daa'imni tun lammummaa Itoophiyaa bakka barzii kanaan yookaan iddoo dhalootaa kanaan lammummaa Itoophiyaa argachuu dandeessi kan jiru jechuudha gaafiin. A. Yes, because the child was born in Ethiopian soil. B. No, because the parents are diplomats. C. Yes, if the child is in Ethiopia for 4 years. D. No, because Kenya does not allow a dual citizenship. Amma gaafiin kun maal jechaa jirti jechuudha. Daa'imni sun lammummaa Itoophiyaa iddoo dhalootaa saniin argatti jedhama karaa barziitiin. Barziin karaa meeqa jennee jius soilii fi jius saanginamiidhaan jennee karaa barziitii fi karaa naachuraalaayizeeshiniitiin kan namaa inni lammummaan karaa san keessaa tokko karaa barziiti. Karaa barziitiin jechuun amma fakkeenyaaf karaa barzii lameenuu akkasiin hin guunne kan godhe maali jechuudha. Tokko Itoophiyaan jiis soilii hordofuu dhabuudha. Daa'imni kun lammummaa Itoophiyaa akkatti dhabdu maali jechuudha yeroo dhalatte sanitti yookaan karaa barziitiin lammummaa argachuu dandeessi jeeti keessaa limiit godhe jechuudha. Karaa seeraatiin hin jenne jechuudha. Karaa naachuraalaayizeeshinii osoo hin ta'in karaa barzii qofarra fookos godhe jechuudha. Karaa barziitiin lammummaa Itoophiyaa argachuu dandeessi kan jiru kan nu gaafate jechuudha. Karaa barziitiin jechuun karaa lama keessaa qaba jechuudha. Isaanis jius soilii fi jius saanginamii. Tokko paarentiin isiisan Itoophiyaa ta'uu qaba. Karaa bileediitiin argachuudhaaf jechuudha. Karaa biraatiin ammoo barzii filoo silaa barzii soiliidhaan ni argatti. Garuu Itoophiyaan maal hordoftu jechuudha. Barzii soiliidhaan lammummaa hin kennitu jechuudha. Kanaafuu daa'imni tun maal taatee hafti? Lammummaa Itoophiyaa dhabdee hafti jechuudha. Karaa kamiin dhabdee? Karaa barziitiin. Fakkeenyaaf daa'imni tun yoo guddatte karaa seeraatiin argachuu ni dandeessi jechuudha. Karaa appilikeeshinii saniin lammummaa Itoophiyaa argachuu ni dandeessi. Garuu ammaaf maal godhee limiit godheeti karaa barziitiin lammummaa Itoophiyaa argachuu dandeessi kan jiru waan nu gaafateef lammummaa Itoophiyaa argachuu hin dandeessu jennaan. Maaliif daa'imtittiin maalirraa waan dhalatteef diploomaatota Keeniyaarraa waan dhalatteef jechuudha. Lammummaa Keeniyaa warra qaban kan Itoophiyaa keessatti diploomaasii ta'anii Keeniyaadhaaf hojjechaa jiraniif waan ta'eef maal hin taatu jechuudha. Lammummaa Itoophiyaa argachuu hin dandeessu karaa barziitiin jechuudha. Garuu karaa appilikeeshiniitiin gaafa naachuraalaayizeeshiniidhaan daa'imti tun fakkeenyaaf yeroo guddatte argachuu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf za'an sariis biitahaa itti adeemnu laayik gochuun eegalaa viidiyoo koo sabiskiraayib godhaa yoo ta'u keessaniif illee sheer godhaa. Fokusiin gaafileen kanneen maali? Iddoon kun moor isinii galuu qaba waan jiru isin ibsiti jechuudha. Amma gabaabseetumaan iddooleen kun fokusii barbaada. Akkasii yeroodhaan iddoo kanatti fokus gootanii dubbiftan isin gorsuudhaaf jechuudha. Akka gorsaati jechuudha gaafileen kuni. Kanaaf na faana bu'aa jechuun barbaada. Gaafii lammaffatti yoo dabare gaafii lammaffaa maal jetti? Tigist was born in Addis Ababa. Her mother is Ethiopian but her father is a foreign national from Yemen. According to the Ethiopian law,
How does Tigist acquire citizenship? Maal jettee jechuudha gaafiin lammaffaan akkam jechaa jirti ergaan isiiti. Tigist eessatti dhalatte? Addis Ababaatti kan isheen dhalatte. Eenyurra dhalatte? Maatii ishee tokko, haati ishee lammummaa Itoophiyaa kan taatee fi akkasumas abbaan ishee lammii biyya alaa Yemen irraa kan dhufe jechuudha. Akka seera Itoophiyaatti Tigist lammummaa Itoophiyaa akkamiin argatti jedha. Akkamiin argachuu dandeessi? Tigist lammummaa Itoophiyaa argachuu ni dandeessi? Ni dandeessi jechuudha. Karaa kamiin argatti kan jedhu nu gaafate jechuudha. Only through the Jewish soil or birthplace. B. Only if her father is become Ethiopian. C. Through Jewish sanguinem because her mother is in Ethiopian. D. She must apply for naturalization at age 18. Kanaaf maal ta'e jechuudha gaafiin kun tokko maatiin isii maali garagaraa jechuudha. Lammummaa tokko abbaan isii lammii Yemanii garuu haati lammii Itoophiyaati. Isheen immoo isa dhalattee birthplace isii isa Addis Ababa. Addis Ababa Itoophiyaa keessa dhalattee jechuudha. Kana jechuun lammummaa Itoophiyaa Tigist argachuu kan dandeessu karaa birthplaceetiin osoo hin ta'in karaa Jewish soil sanii osoo hin ta'in karaa maaliitiin argattee jechuudha. Jewish sanguinemiidhaan argattee jechuudha. Jewish sanguinemii waan ta'eef maali maatiin lameenuu dirqama Itoophiyaa ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Maatii lamaan ati qabdu keessaa waan haadhaa fi abbaa keessaa maal jechuudha tokko lammii Itoophiyaa ta'uu qaba. At least tokko lammii Itoophiyaa yoo ta'e lammummaa Itoophiyaa karaa bileediitiin argatta jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imni tokko kanaaf Tigist amma lammummaa Itoophiyaa argattu karaa kamiin jechuudha. Karaa Jewish maaliitiin jechuudha sanguinem yookaan bileediitiin. Bileediin eenyu maazariin isii maali Itoophiyaa waan taateef jechuudha. Fakkeenyaaf diitana yoo fudhattan wanti isiin jiru maali lammummaa Itoophiyaa argachuudhaaf maal ta'uu qabdii jaa dirqama karaa naachuraalaayizeeshiniitiin yookaan karaa seeraatiin umriin isii hanga waggaa 18 geessu eeguu qabdii jaa limit godhaa jechuudha kun. Karaa seeraatiin kan argattu fakkeenyaaf lammummaa asii tana ta'uu baatte qofa jechuudha. Yoo haatiin ibsiis abbaanis lammii Itoophiyaa ta'uu baate umrii 18 gaafa geesse seerota barbaachisan san ulaagaa barbaachisu guuttee karaa kanaan argachuu kan dandeessu yoo isiin bileediidhaan rileeshinshiippii qabaachuu baatte jechuudha. Haati ishee Itoophiyaa waan taateef karaa maaliitiin argatti? Karaa dhiigaatiin argachuu dandeessi. Eenyu? Tigisti. Gara gaaffii sadaffaatti adeemnuti. Okay, gara gaaffii sadaffaatti yoo dhufne gaaffii sadaffaan maal jedhaa? Ahmed, a foreign national, he has lived in Ethiopia for 5 years. He is 25 years old. He speaks Amharic fluently. He has no criminal record and wants to become Ethiopian. What process must be followed? Maal jechuudha ergaan gaaffii kanaati. Ahmadi nama biyya biraati, nama Itoophiyaan taane tokko jechuudha. Fooriimidha. Garuu Itoophiyaa keessa waggaa meeqaaf jiraate? Waggaa 5 jiraateeti kan inni jiru. Umriin isaa waggaa meeqa? Waggaa 25 gaheeti kan inni jiru. Akkasumas Itoophiyaa keessa waggaa 5 waan tureef afaan Amaaraa sirriitti dubbachuu danda'a jechuudha. Akkasumas maaliin qabu jechuudha? Yakka rikoordi ta'ee jiru hin qabu jechuudha. Nama yakkamaa ta'uusaa ragaan hin jiru jechuudha yookaan nama yakkamaa miti jechuudha. Inni maal barbaada? Lammummaa Itoophiyaa fudhachuu barbaada jechuudha namni kuni. Kanaaf Ahmad lammummaa Itoophiyaa tan argachuudhaaf karaalee armaan gadii keessaa kam hordofuu qabaa jechuudha. A. Marriage registration. B. Jewish soil hordofuu qaba. C. Naturalization by application. D. Special guarantee by Prime Minister. Karaa naturalization yookaan karaa seeraatiin karaa appilikeeshiniitiin yookaan karaa iyyannoo sanii lammummaa Itoophiyaa tan argachuudhaaf maali jennee yeroo barannu tuutooriyaal keessa yoo yaadattan namni sun maal ta'uu qaba? As keessa turuu qaba. Umriin isaa waggaa 18 fi isaa ol ta'uu qaba. Afaan Itoophiyaa keessatti dubbatamu keessaa yoo xiqqaate afaan tokko beekuu yookaan dubbachuu danda'u qaba jechuudha. Ulaagaalee kana hunda guutee jira jechuudha. Namni kun ammallee maal hin qabu? Yakka rikoordi ta'eefii jiru hin qabu jechuudha. Nama qulqulluudha yookaan nama nagaati jechuudha. Kanaafuu lammummaa Itoophiyaa tan argachuudhaaf inni maal hordofuu qaba jechuudha? Karaa seeraatiin iyyatee lammummaa Itoophiyaa tan argachuu ni danda'a. Kanaaf naachuraalaayizeeshiniidhaan jechuudha. Karaa naachuraalaayizeeshiniitiin lammummaa kana argachuudhaaf ulaagaa guuteeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf deebiin sirrii moor kataate maal jechuudha? Naachuraalaayizeeshin bara appilikeeshiniidha. Maaliif ulaagaan inni guute tanaatu maaliif mul'ise jechuudha? Ulaagaan inni guute tun ta'ee nyuute jechuudha. Ta karaa seeraa ittiin argatanidha jechuudha. Lammummaa karaa seeraatiin kan Itoophiyaa keessatti ittiin argatan ulaagaa kana guuteeti jechuudha. Kanaaf isaan sadii ta'a. Gara gaaffiitti aanutti deemna. Okay, gara gaaffii afuraffatti yoo dhufne gaaffiin afuraffaan maal jetti? Maria was born in France to parents who are both Spanish citizenship. France follows a Jewish soil or citizenship by birthplace, while Spanish follows a Jewish sanguinem. How does Maria acquire citizenship at a birth? Maal jechaa jira jechuudha ergaan gaaffii kanaati. Maariyaan eessatti dhalatte?
Faransii keessatti maatii eenyutu irraa maatii lameen isaaniitu Ispaanish yookaan lammii biyya Ispeen kan ta'an irraa jechuudha. Haadhaa fi abbaan isheetis lameenuu isaaniitu maali lammii biyya Ispeenii garuu isin iddoon isin itti dhalatte isa Faransaay keessatti yookaan biyya Faransaay irratti kan isin dhalatte Faransaay maal gooti jissoolii maal gooti follow ni gooti. Akkasumas Ispaanish ammoo bileedii follow ni gooti jechuudha. Karaa bileedii yookaan jissaanginamii follow ni gooti. How does the Maria acquire citizenship at birth? Mariyaan yeroo dhalattu sanitti lammummaa haala kamiin argachuu dandeessi jetti jechuudha gaafiin ergaan isiiti. Filannoon maal jetti? A. French citizenship only because she was born in France. France itti waan dhalatteef jaa. B. Spanish citizenship only because her parents are Spanish waan ta'aniif. C. Both French and Spanish citizenship automatically. D. Neither. She must apply at the age of 18. Maali jaa? Lammummaa haalli isin lammummaa ittiin argattu yeroo dhalatte sanitti fakkeenyaaf yeroo dhalatte sanitti Maariyaan lammummaa meeqa qabaachuu dandeessi jechuudha. Lammummaa lameenuu qabaachuu ni dandeessi jechuudha deebiin isiiti. Maaliifi kan jedhu keessatti keessa yoo ol deebitee ilaalte Faransa maal gooti jissooliin hordofti. Sababa kanaatiif Maariyaan eessatti dhalatte biyya Faransaay irratti waan dhalatteef karaa kanaan karaa jissooliitiin lammummaa Faransiin argatti jechuudha. Ispaanishis maal gooti bileedii san follow ni gooti. Lammummaa karaa dhiigaatiin kan jettu san ni hordofti jechuudha seera san. Lammummaa karaa dhiigaatiin waan hordoftuuf haadhaa fi abbaan isheetiif maali lammii biyya Ispeen. Kanaan lammummaa kanaas karaa bileediitiin eessa argatti Ispeen ni argatti. Karaa jissoolii yookaan karaa barzi pileesiitiin ammoo maal argatti jechuudha Faransaay ni argatti jechuudha. Kanaaf Maariyaan nama carra qabeessa taate jechuudha. Yeroo dhalattu sanitti maal qabaachuu dandeessi lammummaa lama qabaachuu dandeessi jechuudha. Karaan garuu isitti argatte karaa barziitiin jechuudha. Jissoolii fi jissaanginamiinis argachuu dandeessi jechuudha lammummaa isii fi gara gaaffiitti aanutti deemna. Like gochuun dagatina. Comment godhaa yaada keessanii. Gara gaaffii shanaffatti yaadofnu gaaffiin shanaffaan maal jedha? A child is born in Canada to parents who are both foreign diplomats from Brazil. Canada is generally guaranteed citizenship by birth on its soil or just soil, but diplomats' children are experienced. Thus, the child is acquire Canadian citizenship at birth. Egaan gaaffii kanaa maal jetti? Jechoota yeroo dubbistan jechuudha jechoota akkanaa kana jechuudha lama gaaffii tanaaf jechoonni akkanaa kun nama dogoggorsuu danda'a waan ta'eef jechoonni akkanaa kana sirriitti miniingi isa beekuu barbaachisaadha jechuudha. Maal jechaa jira jechuudha ergaan gaaffii kanaati. Daa'imni tokko Kanaadaa keessatti maatii eenyurraa dhalatte maatii diploomaatota biyya Biraazil irraa dhalatte jechuudha. Iddoon isii itti dhalatte eessa Kanaadaatti dhalatte garuu maatiin isii eessa jechuudha diploomaasiidhaaf Kanaadaa dhufan malee biyyi isaanii eessa yookaan citizenshippiin paarentii isii eessa Biraazil. Kanaadaan maal hordofti citizenshipii barzi pileesiidhaan kanniti akka Itoophiyaatii miti jechuudha. Garuu diplomaatis children are experienced. Garuu warra diploomaatota daa'imman diploomaatota irraa dhalataniif akkuma biyyoota hedduudhaa jechuudha hin kennitu. Akkana jechuudha laala hin hammatu jechuudha. Seerri isii kun exclude jechuudha akkana jechuun. Exclude eenyu hammatu jechuudha daa'imman yookaan ijoollee warra diploomaatota irraa dhalatanii maal hin godhu include hin godhu jechuudha akkana jechuun. If keessatti hin hammatu jechuudha. Seerri kammeen seerri jissooliidhaan isiin lammummaa citizenshipii itti gaareentii gootu san daa'imman warra diploomaatota garuu maali hin hammatu. Osoo diploomaasiidhaaf dhufuu baatanii hojii biraatiif gara biyya kanaa dhufanii achitti kan dhalatan taate lammummaa sana argachuu ni danda'an jechuudha. Maaliif jissoolii waan hordoftuuf. Garuu ammoo warra diploomaatotaatiif hin hojjetu jechuudha akkuma biyyoota baay'eeti. Biyyoonni baay'een seera akkanaa kana hordofu. Kanaaf thus the child is acquire Canadian citizenship at birth yeroo dhalattu sanitti yookaan bakka itti dhalatte sanitti lammummaa Kanaadaa argachuu ni dandeessi jedha himtittiin sun. A. Yes, because all births in Canada qualify. B. No, because of diplomatic immunity or extra territoriality. C. Yes, but only if the child stay in Canada for 10 years. D. No, because Brazil does not allow a dual citizenship. Maal ta'e jechuudha eenyu nammatu daa'imman diploomaatota irraa dhalatan hin hammatu kan jedhu kun maal jechuu jechuudha akkasiin jissoolii saniin lammummaa isii maaliin kennine daa'ima dhalate kanaaf hin kennine ishee dhorkaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha
kannuu hin dandeessu. Daa'imtitti lammummaa biyya sanii maali hin argattu. Sababni ishee lammummaa biyya sanaa itti dhabde maali jennee yoo ilaalle maal waan taateef maatii warra dippiloomaatotaa irraa waan dhalatteef jechuudha. Hanqina biraa qabaattee osoo hin ta'in maatii isheen irraa dhalatte sun dippiloomatii waan ta'eef malee silaamma fakkeenyaaf sababa dippiloomaatiitiif dhufuu baatanii sababa hojii biraatiif kan dhufan ta'e daa'imtittiin sun carra qabeessa taate lammummaa lama argachuu dandeessi jechuudha. Kanaaf kan isiin dhoorke maali maatiin ishii dippiloomaatota ta'uudha malee barchi sooyiliidhaan silaa ni argatti jechuudha lammummaa kana. Gara gaafii itti aanutti adeemnu gaafiin itti aanu. Okay, gara gaaffaatti yoo dhufne. Brooke obtained Ethiopian citizenship through naturalization. Later, the government discovers that they provided false document and lied about his criminal history during the application. What can the state do? Maal jechuudha ergaan gaafii kanaati. Brooke lammummaa Itoophiyaa kana karaa maaliitiin argate? Karaa seeraatiin yookaan naturalization seenan argatee jira ufaan lammummaa san fudhatee jira jechuudha. Garuu immoo turtii keessa yookaan erga inni fudhatee ture booda maal irratti dhaqqaban jechuudha. Mootummaan maal godhe ragaan inni dhiyeeffate kun ragaa sobaa ta'uu akkasumas leed the criminal history yakka qabu osoo yakka qabu yakka hin qabu jee maal ta'e jechuudha. Leed godhe namni kun ni sobe yookaan ni kijibe jechuudha. Wantoota kanaa kan godheeti jechuudha lammummaa san kan kennameefi garuu mootummaan booda irra kana irra dhaqqabe jechuudha. Garuu erga irra dhaqqabee booda mootummaan isa kana maal godhuu danda'a amma maaltu irratti ta'uu deema rizaaltiin erga dhaqqabee booda wanti mootummaan isa kana irra godhuu danda'u maali kan jiru jechuudha. Nothing wanni tokko illee wanni irra godhamu hin jiru. Citizenship is permanent. Citizenship isaa permanent yookaan dhaabbataa ta'e itti fufaa jechuudha. B deprive him of citizenship due to the fraud. C fine him but keep citizenship. D exile him without legal process jadiini. Kanaafuu mootummaan gaafa waan akkasii sirra dhaqqabe maal godhaa? Deebisee lammummaa duraan gaarantii siif godhe san maal siif godhaa? Sirraa fudhataa jechuudha. Maaliif sirraa fudhataa? Seera ittiin appilikeeshiniidhaan guutan san fulfiil waan hin gooneef deebi'ee sirraa maal godhaa? Deprive gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu sababa firuudii keetiitiif maal si godhaa? Deprive sirraa godhaa jechuudha. Kanaaf biitaa jechuudha kunis deebiin isaati. Kanaaf Brooke lammummaa isaa deprive ta'a jechuudha osoo inni hin fedhin osoo inni hin jaalatin mootummaa maal irraa godhaa? Irraa fudhata jechuudha. Gara gaafii itti aanutti deemna. Gaafiin itti aanu maal jedhaa? Selam was born and raised in Ethiopia. Both her parents are Ethiopian. She joins a foreign army without a government permission. What is a possible consequence regarding her citizenship? Salam maal jedhaa? Salam kan dhalatte akkasumas kan guddatte eessatti? Itoophiyaa keessatti. Maatiin isheetiin lamaanuu maali? Itoophiyaadha. Garuu isheen ayyama mootummaa osoo hin gaafatin yookaan fedhii mootummaatiin alatti waraana biyya biraa tokkotti dabalamte jechuudha. Waa'een lammummaa ishii maal ta'ettee yaaddaadha? A. Automatically lost by deprivation. B. Only a fine. Adamamuu qaba dandeeti. C. No consequence. Resultiin tokkollee hin jiru. D. She gains dual citizenship. Dual citizenship qabattee yookaan lammummaa lama argachuu dandeessidha. Iddoo waraanaaf itti galtisanii fi lammummaa Itoophiyaa dabalattee dual taati jechuudha. Daan akkas jetti. Kanaafuu maal taati? Kun maal ganuudha jechuudha. Citizenship law jira jechuudha. Seera citizenship yookaan seera lammummaa kan jedhamu jira jechuudha. Isheen kun maal cabsite? Seera amanummaa yookaan loyalty mootummaan lammiilee ishaatiif qabu san maal godhe jechuudha. Cabsitee jirti jechuudha. Sababa seera kana cabsiteef maal taate jechuudha lammummaan si irraa mulqamte jechuudha. Akka nama yakka guddaa hojjetetti irraa mulqamte jechuudha lammummaan isheeti. Karaa citizenship law jedhamu saniitu irraa fuudhaa jechuudha. Karaa kanaatu deprived automatically maal irraa godha? Deprived irraa godha. Akka maal godhe jechuudha. Hojii isheen raawwatte tanaatu maali? Hojii badaadha. Hojummaan kunuu akka isheen lammummaa Itoophiyaa tana dhiifte itti himaa jechuudha. Waan ta'eef mootummaan battaluma sanitti sirraa fudhataa jechuudha mootummaan Itoophiyaa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa maali nayyamu asumaan jechuudha. Yeroo tiitoriyaalii keessatti illee waan dubbanneen sa'u asumaan Itoophiyaan duwaaliin hordoftu. Fakkeenyaaf yoo namni tokko ka'ee biyya biraa tokko itti gaafa deemu akkuma inni biyya kana keessa ba'een lammummaan Itoophiyaa san irraa fudhatamti jechuudha. Maaliif irraa fudhatamte? Duwaaliin nayyamtu jechuudha Itoophiyaan. Si'a tokkotti lammummaa lama qabatanii jiraachuun nayyamamu jechuudha akka seera Itoophiyaatti. Sababni sii maali kan jedhu seera lammummaa citizenship looyitu jira. Ulaagaa mataa isaa qaba jechuudha. Keewwata mataa isaa qaba jechuudha. San cabsitee jirti waan ta'eef deprived irraa godhuun dirqama jechuudha. Kanaafuu
Zaansaris ta'ee jechuudha gaafiin torbaffaani. Gara gaafiitti aanutti aceenu. Gaafiin itti aanu maal jedhaa? 8ffaa. A child is born in Ethiopia to foreign parents who are not diplomats. However, Ethiopia does not recognize the Egypt soil. How can this child eventually become Ethiopian? Galamummaa Itoophiyaatti akkamitti dhufuu dandeessi daa'imti dhalatte kun afaan isinii galche malee moor biyya isii yookaan biyya Itoophiyaa keessa jiraatan kan jechuudha. Karakterii isii hedduu beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliifin isiniin jee fakkeenyaaf amma iddoo kanatti kanatti hintii isiniin kannu jechuudha. Hintiin asirraa kaasee hanga asitti jiran kana isiniin kannu jechuudha. Isiniin kannu maaliif biyya teessa waan taateef beekuu qabda waan jiru jira jechuudha. Hintii hanga kana jidduu yoo isinirraa dhaamse hanga kana jidduu osoo fakkeenyaaf akkatti isinirraa dhaamse maali jechuudha. Ati maal beekuu qabda yeroo hunda lammummaa Itoophiyaa karaatti fudhatan karaatti dhaban beekuu qabda jechuudha. Hintii akkana kana siin kannu yoo fakkeenyaaf biyyoota hin beekne taate biyyoota ati hin beekne yoo taate biyya biraa yoo taate hintiilee siif kannaa jechuudha. Takka seera kanaan hordoftu takka akkanaan lammummaan kennitu takka akkanaan lammummaa sirraan fudhattu siin jeedi hinti si kaaya jechuudha. Garuu biyya Itoophiyaa hinti akkanas si kaa'uun sirrii miti jechuudha. Kanaaf chaayildiin Itoophiyaa keessatti paarentii eenyurraa dhalatte jechuudha. Paarentiin fooriimidha jechuudha isaan lamaanuu. Daa'imman haadhaa fi abbaan lammii biyya biraa tokko ta'an tokko diploomaasiidhaaf osoo hin taane hojii biraatiif dhufanii Itoophiyaa keessatti sababa hojii biraatiif dhufanii Itoophiyaa keessa osoo hojjechaa jiranii maal taate daa'imni tokko irraa dhalatte jechuudha maatii kanarraa. Lammummaa Itoophiyaa kana akkamiin argachuu dandeessidha daa'imni? Eessa dhalatte? Itoophiyaa dhalatte. Garuu eenyurraa dhalatte? Maatiin ishee nama lammii biyya biraati yookaan nama Keeniyaati jechuu dandeenya jechuudha. Lammii biraarraa dhufanii as daamtee jirti jechuudha. Kanaaf lammummaa Itoophiyaa akkamiin argachuu dandeessi kan jiru jechuudha. A. By turning 180 and applying for naturalization after residence. B. Automatically at the birth. C. Only the child marries on Ethiopian. D. The child can never become Ethiopian. Maal jaa? Ana kam jaa? Dirqama maaltu qabdi jechuudha daa'imti? Waggaa 18 turuu qabdi yookaan waggaa 18 gahuu qabdi umriinsiiti. Akkasumas karaa maaliitiin? Karaa naturalizationiitiin fudhachuu ni dandeessi. Biin ammoo automaatikaalii yeroo dhalatte sanitti argachuu dandeessi jaa. Silaa automaatikaalii ni argatti garuu Itoophiyaan maal hin gootu? Juus soilii san foloo hin gootu. Santu dhorkaa jechuudha. Akka deebiin baan taane jiis soilii Itoophiyaan hin hordoftu. Beekuu qabda jechuudha. Hintii amma hin kanne malee maal ta'e jechuudha. Kana keessaa dhiisee Itoophiyaan jiis soilii hordofuu dhabuu isii ati beekuu qabda jechuudha. Naturalizationiidhaan daa'imni tokko waggaa 18 gaafa geesse karaa naturalization yookaan karaa seeraatiin lammummaa Itoophiyaa tana yoo jaalatte fudhachuu dandeessi jechuudha. Akkuma reefuun tana gaafii reefuun keessatti hojjennu jenne afaan ulaagaa silaa barbaachisu hunda guutuu qabdi jechuudha. Afaan tokko sirriitti dubbachuu danda'uu qabdi. Yakkaan kan faalamte ta'uu qabdu. Akkasumas Oromiinis waggaa 18 fi saaltoo qabdi. Maal kan jiru ulaagaalee sana erga guutte booda karaa naturalization kanaan obtain godhu kan guaranteed ta'uu fi dandeessi jechuudha lammummaan ishiiti. Kanaaf zaansaris ta'ee jechuudha. Gara gaafiitti aanutti haa ceenu. Gaafiin sagalaffaan maal jedhaa? Fireehoot is an Ethiopian citizenship by birth. She voluntarily applies for and receives Swedish citizenship. The Ethiopian government considered she has automatically lost her Ethiopian nationality because she acquired a foreign citizenship by her own free will. This manner of losing citizenship is the best described in A. Deprivation, B. Substitution, C. Renunciation, D. Reintegration. Gaafii baay'ee barbaachiftuuti jechuudha gaafiin kuni. Maal jechuudha? Ergaan gaafii kanaa maali jechuudha? Fireehoot maali? Itoophiyaan siitizenii by birth. Itoophiyaan siitizenii irraa dhalatte jechuudha. Itoophiyaan siitizenii irraa yookaan nama lammii haadhaa fi abbaa lammii Itoophiyaa ta'an tokko irraa dhalatte jechuudha. Garuu isheen voluntarii yookaan fedhiidhaan maal goote? Lammummaa biyya Swedish isiin voluntarii ni fudhatte jechuudha. She obtained government considered that she has automatically lost her Ethiopian nationality. Ethiopian nationality akka lost gootu mootummaa maal godhe? Fedhiidhaan gaafate jechuudha. Isii kana fedhiidhaan akka isheen lost gootu gaafate jechuudha Itoophiyaan. Mootummaan Itoophiyaa maaliif du'aaliin ayyamu waan ta'eef inni ulaagaa isaa san guuttachuudhaaf yookaan seera isaa san follow gochuudhaaf lammummaa gaafa isheen Swedish fudhattu inni maal irraa godha? Lammummaa Itoophiyaa san irraa fudhata. Karaa maaliitiin irraa fudhate? Dirqisiisee osoo hin taane karaa seeraatiin jechuudha. Automaatikaalii irraa akka loostu gootu gaafate maaliif Itoophiyaan du'aalii waan hin hordofneef jechuudha. Fedhiitiin biyya Swedish tana fudhatteen konfiisu akka hin taane
gara jalaa kana maal godha inti bareedaa si kannaa jechuudha. Adeemsi yookaan koondishinni isin ittiin lammummaa Itoophiyaatti loos goote kun maaliin ibsamuu danda'a? Karaa ittiin lammummaa dhaban san keessaa hami kan jiru jechuudha. A deprivationiidhaani, B substitutioniidhaani, C renounceationiidhaani, D reintegrationiidhaani jechuudha. Lammummaa karaa maaliitiin dhabde jechuudha isin? Karaa substitutioniitiin jechuudha. Lammummaa ishee amma Itoophiyaa karaa maaliitiin dhabde? Substitute guzee gootu. Eenyuun substitute goote gaafa lammii biyya Swiidishiin substitute godhu sani maal goote jechuudha lammummaa Itoophiyaa dhabde jechuudha. Karaa ittiin dhabde keessaa gaafii baay'ee murteessaa jechuudha gaafiin kun. Zaansaris B ta'a. Gara gaafiitti aanutti haa deemnu. Nafaana bu'aa laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, dhiirota keessaniif sheer godhaa, irraa baradhaa jechuun barbaada. Yaada qabdan koomentii jedhan haa. Okay. Gaafii kurnaffaa fi gaafii isa dhumaatitti yoo dhufne gaafiin kun maal jedha? Magdas an Ethiopian citizen it is convicted of treason against Ethiopia. This state moves to revoke her citizenship. However, the 1995 FDD constitution state maal jedha jechuudha. Ergaan gaafii kanaa maali? Magdas maal goote? Ethiopian citizenship yookaan lammii Itoophiyaati. Garuu maal taate ni gante jechuudha. Fakkeenyaaf akka nama yeroo darbe fakkeenya isin kaasisan loltuu ta'ee fakkeenyaaf yoo against yookaan waraana biyya biraatiin booji'amtu taate booji'amte dhuftee maas Itoophiyaa kan deebitu yoo taate lammummaan keessa maal fakkaata? Akkamsiin jala lammummaa Itoophiyaa kan jiru jechuudha. Heerri mootummaa immoo maal jedha? Mootummaan maal godhuuf yaade? Irraa rivook godhuudhaaf yookaan lammummaa Itoophiyaa sana irraa kaasuudhaaf illee yoo yaade garuu FDD constitution yookaan heerri mootummaa Itoophiyaa maali jedhee ibsaa? The state can always revoke for reasons. Warra gantuu akkasii hunda yeroo hunda irraa kaasuu kan jiru jechuudha. San ibsaa FDD constitution. Biin ammoo no Ethiopian shall be deprived of their nationality against their will. See, the deprivation requires a referendum. The reasons automatically leads to loss of citizenship without court order. Maal jaari? Ana kam jaa? Revoke irraa tahaadha yookaan irraa fudhatamaa jaa. Baan immoo Itoophiyaan deprivationii akkasii san hin hayyamtu waan taateef fedhiidhaan alatti lammummaa irraa deprive gochuun hin danda'amu kan jiru jechuudha. Kanaaf heera mootummaati irra yoo ilaaltan heerri mootummaa lammummaa mirga keetiin alatti yookaan fedhii keetiin alatti akkanumatti deprive disraan gootu. Garuu maal si gooti? Waan ati akka dalaydee yookaan gante saniif maal si gooti? Si hiitifaa dandeessu jechuudha. Si adabuu dandeessifaa jechuudha malee lammummaa kee guutuutti maal sirraa kaasuu hin dandeessu jechuudha. Deprive disin gootu. Akka nama yakkamaa tokkotti adabbii si adabuu hin danda'a jechuudha. Adabbii murteessaa si adaba malee deprive disraan godhu. Kanaaf the answer is B ta'a jechuudha. Thank you jechuun barbaada. Gaafiin kiyya baay'ee cover boqonnaa kan isin godhee osoo hin ta'in maali jechuudha? Bakka kamitti ka focus gootan isinitti himaa jechuudha ergaa isiiti. Ergaan isii isin gorsuuf jechuudha. Kanaaf fedhiin keessa yootti jiraateef yeroo bal'aa yoo qabaattan ammallee boqonnaa kana keessa gaafii biraa bifa keessi hin taaneenis qopheessitiin isinii dhiyeessaa. Kan itti aanu yookaan immoo gara chaaptarii 5ffatti chaaptariin baay'ee barbaachisaa ta'e faayinaalaaf more chapter 4dha. Itti aanee immoo chapter 5dha waan ta'eef chapter 5 yeroo gabaabaa keessatti isiniif hojjedha. Thank you jechuun barbaada. Nagaa naa jiraadhaa. Galatooma.